Hundinuu dhagayaa gurii fuddaa gurraa baadiyyaa magaalaa keessa qaxxaamuraa majlisa ilmiidhaa bakkayyuun nu jaaraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa hundinuu dhagayaa gurii fuddaa gurraa baadiyyaa magaalaa keessa qaxxaamuraa majlisa ilmiidhaa bakkayyuun nu jaaraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa bismillaahi jee waa hunduma duraa jeetiin jalqabaa hojii tantoowarraa gargaarsa si godhee kunoo bu'ee karaa halkanii fi guyyaan nurratti wal taraa garii yoo si faarsee gariin ni kafaraa gargaarsi qiyyaasii suma durii irraa halkanii fi guyyaa sumaan faarsuuf jira naqa jechiinee giyyaatti sharrirraa meerra naa dabrii diliitoo hadaraa shiixaana jinnii fi insi hundumarraa sittiin maganfadhaa yaa rabbii kaadiraa gaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa gaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa galata kee galchee waa hunduma duraa kunoo tirachaadhaa dhufe guyyaa irraa nagayaa rahmanni haa jiraatu irraa ergama rahmataa nuttiin dhufeen irraa kan nuti jaalannu lubbuuf qabeenyarraa jaartii fi ilmaanii haadhaa fi abbaarraa jaalala isaaniitu beekii irra caalaa gowwaan gadi maaliif tuttuqeen ulaalaa taa'immoo si wayyaa sumaaf irra jalaa maqaa sabboonummaa godhattanii fallaa narraan arrabsinaa meelma abdallaa yoonii fi tuttuytee ibiddi belbelaa tuttuqaa teeysaniin jaalala dabalaa isaan tuttuytanii nunkaasin lafarraa gaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa gaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa hindaganne beekaa salaamtaa teeysanii obboleeyyan kiyyaa hundumti keeysanii nagayaa fayyaadhaa isinnaa qabdanii salaamuun aleekum qilleensumarraanii sibira haa geessuu bakkuma jirtanii warra biyya keessaa biyyan baa jirtanii magaalaa baadiyyaa baddaa gammoojjii bagaarra geessee hundi lubbuudhaanii waa hedduu dhageenye tangarree ijaanii hedduudhaan nu biraa godaane lubbuunii kan nuti jaalannu kanu jaalatanii murtii rabbii kunoo jaalanne hundinii namni har'a eeydee jiraatte lubbuunii galata rabbii kee hin dagatinati waan inni sii tahee gallaali sirratti arjoomeen himaa fayyaadaati tanaaf hundagatin galata isarraa gaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa gaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa nagayaa fayyaadhaan eyne guyyaa har'aa kunoo anis dhufee akkuma gaaf duraa harkatti waa fudhee ga'uudhaaf si biraa maal hordofaa jirraa yaadaloota irraa teknooloojiin dhuftee tan karaa lamarraa kaanis fi muree kaanis miidhu jiraa garummoo aqilli barirraa waa baraa khayrii hojjechuudhaan yeroonsaa dabaraa meeqaatu qaraa quraana rabbiirraa meeqaa dhageeffataa waan gaggaarii irraa khangayriin hojjete kunis ni khasaaraa isin faan keessaa'uu yaa dargaggoo irraa qottaatii dammaqaa quraanaan wal baraa hojiidhaas jabeeysaa tuffii dhiisaa baraa barnoota hundumaaf yeroo kennaa baraa barnoota ammayyaa kajennu namaaraa qottaa keenya tahuu waliif himnaa irraa
gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan mi'oottaa ijaaraa gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan mi'oottaa ijaaraa osoon hin dabarree karaa qophii irraa galatoomaan jaawaa hunduma duraa warra hojii khayrii hojjetanii maraa baadiyyaaf magaalaa keessa qaxxaamuraa masjida madarasaa bakkayyutti ijaaraa dhaloota dhufutti dabarsan ashaaraa hundinuu dammaqaa haammumarraa burqaa beekumsaatii bakkayyutti ijaaraa gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan mi'oottaa ijaaraa gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan mi'oottaa ijaaraa keessattuu sheekonni hoggaa tokkoomanii ni bareeda wallaahi meelaalaa ijaanii hojiidhaaf ka'anii harka wal qabanii onoo sheeka keenyaa qubsiisu jiranii majlisa ilmiidhaa bakkayyuu dhaabanii onoo guyyaarraa nu gammachiisanii beekisi hidhataa dhaloonni dhufanii tokkummaa jabeessaa hundumti keeysanii kabajaa waliitii seggaddaa hundinii wallabni yoo dhufee barjidduu teeysanii hadiisaa quraanaa fakkeenyi keeysanii achi keeysa jiraa takka nafne irraa gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan mi'oottaa ijaaraa gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan mi'oottaa ijaaraa wanniin harka fuddee dhufee guyyaarraa warshaanuuf oomishuu guyyuma guyyaarraa bakkayyutti raabsee beekumsaa hunquraa qottaa guyyaarraa mee wajjin wal baraa gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa maqaadhaas bareedaa kana qabaa baraa yaa hawaasa kiyyaa jabeessaa hundarraa laaftutti ilaaltaniin kasaarinaan irraa sheekaa fi darasaa jabeessaa hundarraa ilmaanis barsiisaa baabaa koodaraa yoonii fi baratee si kabaja duraa haqa rabbii isaa firraa eegaa baraa yoo barachuu baatee beekini kasaaraa antanaan dhaammaddaa beekii guyyaarraa gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan mi'oottaa ijaaraa gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan mi'oottaa ijaaraa galchiinee waan fennuu galata isaatirraa rabbiinu badhaasee barcaffee araaraa barsiisaa isaatii wajjiinis wal baraa sheekh Alim sheekotii barsiisutti jira kunoo gattaanii barcaffee araaraa kunoo barsiisuudhaa itti jiran har'aa barachuu barbaannaan dhaqaa isaan biraa hangee mandiyee bariddoo baasorraa roobee lafa ga'ee kunoo yaa'u jira dhaqii waraabbadhuu hin taa'ina daraa isinis meeqottaa isaan irraa baraa akkasitti miilaa fudhadhaa wal taraa gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa nutti agarsiiftan kunoo hojiidhaanii galatoomaan jaam fadisootiyyanii warra iddoo baasoo keeysaafuu isinii kunoo guyyaarraa ijaan arganii sheekh Alim sheekotiis akka jaalattanii nutti agarsiiftan kunoo baruujiinii hawwaniif shamarran dargaggoon isaanii hundinuu waan qaban kunoo kennatanii gammadee namayyuu ijaan arganii ni beeyna durattis akka quuqamanii kaleessaas diinumaaf akkas hojjettanii arrallee diinumaaf akka kennatanii waan dabre dubbachuu hin barbaaduanii namni guyyaa bofaa harkee barijaanii halkan funyoodha isaa jaanii duraanii hin shakkin bahimee atis naaf shakkirraa gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa gaaddisa beekumsaa yaa caffee araaraa hundinuu tokkummaan meeqottaa ijaaraa dullummaadhaan eegaa barnootaaf ba'anii hunda biyya teenyaa keessa deddeemanii sheekh Alim sheekoodhaa kun yoo beeytanii
irratti obsanii waan mudatanii kayyoo fi karooraa galmaan gaatanii yeroon qabnu malee ni himna isinii inshaallah yeroo bira dhufnasanii bakkatti baratan sheekni keenya kunii mee tokkoo fi lamaa ni himna isinii sheekan biyya teenyaa qabdu bar lubbunii sheek Muhammad Ziyaadii namoonni beeytanii irratti baratan bira gattaa'anii ammaa tachumarraa barachuuf deemanii karaa kombolchaatii achi imalanii sheek Aliyyi Fallaanaa irra baratanii Bukaarii zamanaa namoonni beeytanii rabbiin haa dheeressu nuufi umrii isaanii namoota baay'eedhaa oomishan baasanii sheek Alim Kiyyaasii qooda fudhatanii obsaa fi sabriidhaan irra baratanii kunoo har'aan tanaa nuufi gattaa'anii caffee araaraatii kunoo teessonsanii namayyuu dhagayaa gurii fuddaa gurraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa hundinuu dhagayaa gurii fuddaa gurraa baadiyyaa magaalaa keessa qaxxaamuraa majlisa ilmiidhaa bakka yommuu jaaraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa bakkatti baratan hedduudha isinii tokkummaa fi lamaan dubbadha isinii ammaa sachumarraa ol qaxxaamuranii harargee lixaatiidha kan baratanii sheek Muhammad Zabuurii bira gattaa'anii sheek Muhammad Zabuurii kunii yoo beeytanii eessatti baratee jettee gaafannaanii fadisi barachuu dhageessee gurraanii darasaa sheek Usmaan bokkooti turanii daaree fadis balloo teessoo alimmanii ulamaa baay'eetu sirra barsiisanii darasaan si keessaa olii gayyaanii biddeena si furdaa hundinuu nyaatanii bishaan siidaatii sirratti dhuganii qottaa bakka kalee deebina yaa jaraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa seenaa kaleessaadhaa maada gannaarraa maaliifi wal nyaannee wal murraa ifirraa takkaas deebi'aa gurii fudhaa gurraa seenaa kaleessarraa waa baradhaarraa gufuu ta'aniitii wal kuffisuu irraa tulluu ta'aniitii wal mul'isuu irraa wayyaadha jedhanii dhagayaa yaa jiraa qotaa fi gandummaa hundi dhiisaaf irraa qotaas deebi'aa diinirra wal jaraa majlisa ilmiidhaa bakka yoonnuu jaraa fedhii lubbuu teenyaa haa dhiibnuu ifirraa wal shakkii dhiibneetii tokkoomnaa daraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa rabbiin haa milkeessuu hunduma isaanii kan sagantaa tanaaf hedduu lafaanii halkanii fi guyyaa irratti obsanii alaa mana isaaniif irratti dhiisanii marii fi marabbaa waliinis jedhanii hawaasa isaanii keessa deddeemanii hundaa'uu damma isaan itti dhiyaatanii abbootii qabeenyaa akka hirmaatanii hooggantoonni keenyaas kunoo jabaatanii hawwaniif shamarran walumaan ta'anii na ajaa'ibsiisan yollaaluu ijaanii majlisa ilmiidhaa hajarruu jaanii hundinuu gumaataa bakkayyuu fidanii rabbiin haa milkeessii hunduma isaanii jannata naa godhii qubsuma gararraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa gaddisa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa maddaa raashidaa namoonni beeytanii warra laamanaas qabuu bareessanii ifii barachaadhaa ilmoo barsiisanii jiruu fi jireenyaa isaanii waliinii
yeroo godhatanii barachuu jiranii daa'ima isaaniitiis harka baadhatanii abbootii warraatiis ooyiruu hojjetanii isaanis kunootuu akka baratanii amantaa isaaniirraa qooda fudhatanii barannu kaanee hundinuu waliinii barnoonni hin dabruu beekee umriidhaanii hanga du'aniitti asii godaananii jabaadhaa jabeessaa barnoota daraa gaddisaa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa gaddisaa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa warri barsiisutti jirtanii isinii akkaataa barnootaa haala mijjeessanii madda raashiidhaa bakka yuddaabanii halkanii fi guyyaa barsiisu jiranii galatoomaa jechuun barbaada isaaniini rabbiinaaf milkeessii hundumaa isaanii milkii gandalachuu harkaddaa jiini jabaadhuu hin laafin gaarii jirtanarraa gaddisaa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa gaddisaa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa hundinuu dhagayaa guurii fudhaa gurraa baadiyyaa magaalaa keessa qaxxaamuraa majlisa ilmiidhaa bakka yommuu jaaraa gaddisaa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa gaddisaa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa hundinuu dhagayaa guurii fudhaa gurraa baadiyyaa magaalaa keessa qaxxaamuraa majlisa ilmiidhaa bakka yommuu jaaraa gaddisaa beekumsaa caffee araaraa hundinuu tokkummaa meeqottaa ijaaraa gaddisaa beekumsaa caffee araaraa